bu'uurani ta'uu waan ajirraa jiran bilbilee odeeffadhe. So sana qofaa miti nachoorratti akkasuma dirooniidhaan nachoottu ameeraa wala shaakiltii warra maarree wala magaala akka jirtutti dhaawaa jiranii jechuudha. So sanaaf isa qofaa immoo miti dabalatee immoo waraanuma isaaniiyyuu konkolaataadhaan deemtu dhukkee irraa kaasanii rukutaniif. Waraanuma isaanii gara waraana 80 dhume helikopteriidhaan seenaniiti gara nama 37 kaasanii odeeffannoo jedhu arganne Wallaggatti kuni nachoorratti jechuudha. So sanaaf walumaa gala Wallaggi amma dirooniidhaan tumamaa jira waan ta'eef hawaasni keenya uummata kanaaf yooma argitee dirqama Baqqalaa fi Jawaar gadi ba'anii dubbachuun qabanii nama keenya kan beekuu qabnu kana. Argitee Baqqalaan biyyan itti dhaladhe tumamaa jira jechuun qabu dirqama gadi ba'e. Yoo miirri isaanitti dhaga'amu hin beeknu. So sanaaf ammatti lola jabduu deemaa jira, hawaasa rukutamaa jira. Warra waraanaa wajjin takka walitti ba'anii waldhaan jiran hawaasa kan dhumaa jiru waan ta'eef hawaasni keenya immoo gadi ba'ee diyaaspooraan jiru akka amma dura hiriira wajjin baanaa ture kun caffee fe'ee hojii yaa'aa turre isteeta adda addaa wajjin deemnerra DCT yeroo meeqa baanee dhaabbannee iyyaa turre rooba keessa deemaa aduu keessa dhaabbanne so sanaaf sagaleen keenya sun hamileen keenya sun har'as dhufuu ture jira hawaasa keenya sun dhaga'amu ture jira warri har'a Wallaggara keessatti waan kaleessa ta'aa ture har'a hin hanqanne giddu galeessatti ol ba'eera Gujii gabbu'eera aanaalee Oromiyaa kallattii arfanuunu dhuguun namaa jira jechuudha badiin akkasii. So sanaaf hawaasni keenya ammas waan jajjabduutu nutti adeemaa jira kanarra hammeenya jajjabduu deemaa jira waan ta'eef namni keenya ammas gadi bahee waliigalteen uummata Oromoo wajjin hin barbaachisu jechuudha moo isaanii wajjin waliigalanii Wallaggaa wajjin lola banuu jechuun maali? Uummanni miidiyaan addunyaadhaa isa waliigaltee sana faarsa neetworkii fi waan garagarii Wallagga irraa kutaniiru dirooniidhaan mootummaa jiru jechuudha. So isa kanaa gadi ba'a. Sagalee ta'uu danda'uu qabna. Suuraalee fi waan garagarii amma ijoolleen bakka neetworkiin jiru deemaa jirti. Dhufa suuraalee fi viidiyoo fi ammaan tana illiitii Oromoodhaan silaa warra saba kanaan deemnaa jiru warra sabni silaa iddootti ilaaluurraa eegalee manguddoon keenya qeeroo fi qarallee warri halee wajjin dalagaadhaa turre irreedduun gariin biddeeraan afaan cuqqaalanii gariin hamilee cabee namni keenya bakka haleedhaan jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf silaa arraabta dhagaafa dirooniin uummata Oromoodhaa dha'uu qofaa miti uummanni Oromoodhaa lola guutuudhaa turatti baname. Lola mul'atuu fi lola mul'anne lola beekamuu fi lola hin beekamne guutuudhaa turatti baname. Lola beelaa turre banamee lola waraanaa turretti banamee lola saayikiloojiidhaa Oromoon asirraa kaasee amata 3-4 fuuldura beelaan dhumuudhaaf ta'a. Beeladaa Oromoodhaa duwwaadhaa jirti. Oromoodhaaf mootummaan kun akkuma beellama seenee uummata Oromoodhaa kana akka. Lammata uummanni kun nama sagalee ta'uuf akka hin qabaan illiitii isaa habitamu keessaa biteeti haammaanoo tursiisee akka hin dubbanne godhaadhaa jiru. Diyaasporaa keessa yeroo dheeraan jiraachaadhaa jira. Hagaan dafa yookaan takkaa qabsoo Oromoorraa duubatti deebiin beeku waan hin danda'e hundaan qoodaan irraa fudha. Dirqi qofaanii miti. Qaamaan qooda irraa fudha. Yeroo hundaa'u garuu takka yeroo ammaan tana takka bara kanaa hin garre gaafa tiippaleemis hin garre takka akka hin beeku. Oromoon dirooniidhaan dhawmeetii miti. Dur gaafa barattoonni Oromoodhaan nama lama dhawme salphii ba'u ture. Dur gaafa barataa Oromoodhaan lama ajjeefame koomunitiin Noort Ameerikaa guutuu walitti iyyitee waan maal godhuu qabnaa jennee walgaachuu ture. Har'a garuu iskuulli dhawmaadhaa, charchiin dhawmaadhaa, uummanni jirmaadhaan dhumaadhaa waan akka gartee wanti itti maaliif beektaa? Warra silaa nuun deemna jennee yaadnu warra silaa uummanni keenya if duratti quba qabu warra silaa uummanni naaf dubbata jee eeguutu biddeenaan afaan cuqqaalamee jira. Dhugaan jirtu kana kaan dubbachuudhaa gabbee. Uummanni yeroo hundaa uummanni Oromoodhaa hisoo bakko. Yeroo hundaa'u dafnee amannaas, dafnee qalbii qabnaas, dafnee gammannaas, dafnee gaddina. Rakkinni jiru illiitiin Oromoodhaa warra silaa Oromoo guddatti hedduu isaanii biddeenaan afaan cuqqaalanii jiran. Benjeeraa
በአንድ እንጀራ አፋቸው ታሽጓል። ወልቷል ጆሌን ቀይሮ ፊቀሬዳ ተከሌ አክቲ ባቴ ቀዌ መሌ ሀርከ ዱዋ ዱማ ቱርት ታናት ለመዶይቴ ባዲያ ሁንደ ኸይሳ ገርጋርስ በርባል ተወረደ ተከሌ ውጂ ቀብ ተማትረ ገልተር አርጅ ይውቱኒ በኦሮሞ ዳፍ ሚደበኒ ኤኙ ዱበቴ namni hundinuu dhiiga qeeroo san gannaqeetu gubbaan tarkaanfatee ara finfinnee keessaa mal'aan isaanii hudduu shimalis fakkaatti. Mal'aan isaanii warra gartee dhiiga Oromoodhaatiin nyaatu kana mal'aan isaanii hudduu shimalis fakkaatti. Arraas wanni diyaaspooraa keessa deemus anaatti bareeffadhu. Diyaaspooraa bakka naafeetti jiru Noort Ameerikaa keessa wanni deemutti jiru. Gariin namaa dhaqeetti goojjoo takka Adaama ijaarataa yookaan Finfinnee ijaarataa yookaan wanti qolqichittee eegalaa. Maja, yoo asirraa ol bahee waa dubbadde qabeenya kootiin dhabaa uummata kanaa jecha maaliif waan kiyya dhabaa dantaa fi Oromoon yoo harkadhe maal abbaasi warra jiru kuni I don't really know uummata Oromoodhaa keessa gantuu maakkatte heddummaatti laal Tigree keessa gantuu warta Tigreen warra silaa qabeenya qabu millionaires warri ama diidamii torba kaammatee lafa alaa kana bakka fedhi yaachuu danda'u galeetti Tigraay uummata fi keessatti wareegan abbaa Isaayee faan Masriis Yuufaan galaniitu uummata fi keessa wareegaman qabeenya namni harkadha amata diidamii torba isaaman Ameerikaa miti addunyaa bakka fedhin jiraatan they can live on Mars yoo maallaqaan taate garuu dantaa uummata fi dabarsinee waan kenneef seenaa fi xureessuu waan hin barbaanne galaniiti achi wareegamanii dhiigni isaanii qeeroo dargaggeessa Tigraay ibiddatee haasichuudha. Gantuu qaban. Keenyaa yoo biddeen tokko afaan keessa keenya eessaan dubbata. Biddeen afaan guute. Eessaan dubbata. Gantuu akkanaatu nu keessa heddummaata. Arra silaa dhuga baanta addisu silaarra akka kalee taane silaarra ala jiru. Gaafa diisii White House dura guyyaa sadi bulle agabuu garaa ishiine soota gaa'ii duraan dhossees wafaan kaachaadha. Guyyaa sadi bulle ni qabna bireekii dheeradha. Guyyaa gaafa hojii ta'e torbaan tokkoof dhaabnee hiriira asii Minnesota asii maarree deemaa tures ni qaba. Eenyuuf ijoollee qeeroo tanaaf sagalee ta'u. Qaboo keessaa warra silaa abbootii qabeenyaa ifiin jiru warra silaa illiitii baranne ifiin jettu irra jiru isaanii warra saba kana gani kana gaawunin awwaan kana booda dubbachuu hin ta'a namatti qolaachuudha ta'a akka aadaatti haa duree namootatti qolaachuudha ta'a Oromoo kan ofirraa eegee kan yeroo deemee kan ofirraa eegee namootatti sakkaan qolaachuun gahaadhaa jira jechuudha maanta fayyaa ta'etu. Yaa adeero waan bareedaadha qabxii ati kakkaaftee ifaadha. Ifa waan of kennoo miti sanaaf amma waan ni gochuu qabnu akka furmaataatti kan ilaalu koree ijaarree namoota warra hayyoota obbee piipii maarree jedhamu kana ifirraa dhiifne ati nuufi hayyuudha argite sanaaf hundi keenya iyyuu gadi baanee hawaasa keenyaaf yeroo itti sagalee ta'anuudha malee yeroo itti waleennuu yeroo itti quba walitti qabnu iyyuu natti hin fakkaatu maaliif ati ka'e si hojii kaan annan ka'a waraanni har'a Wallagga keessatti waraanni Oromoodhaa dhumaa jirtu kunillee waraanni lola gubbaatti illee rukutamtu ijoollee Oromiyaa guutuuti dhalattoota Oromiyaa guutuuti sanaaf ijoollee keenya kan dhumaa jiru mirga isaanii fi haqa isaanii fi kan falmatanii hawaasa nagaa warri hidhatee dhukkee walirraa kaasan sanarraa waa takka maaliif wareegamaaf manaa ba'anii sun dhuma dubbiiti sun garuu hawaasa nagaa xiyyaaraan rukutuu jechuun dirooniidhaan hawaasa nagaa rukutuu jechuun gama Sudaan irraan galaniiti achi as gara dugda duubaa gama Tigreedhaan maal godhan Eertiraarraan duubaa rukutan beekte achi as gidduutti galchanii jechuudha. Kanallee siistamuma sanaan adeemaa jiru maaliif beegii irraatiin achi ol dhufani sanaaf waraanni keenya naannoo sana jirtan illee sagaleen kun dhaga'amu gara giddu galeessaatti ol kotta naannoo Amboo fi Gudarii fi Maarree keessaa eegala gadhiisaa baa Wallaggaa daaseen dhaga'amu dippiloomatiin biyya alaa dhaga'anii warri waa addunyaan dhaga'uu qaba waraanni keenya aga dandeessanitti gara giddu galeessaatti dhiiba Finfinnee sosso'uu danda'u qabdi daaseen taayimiin jiru amma taayimiin kun isa dhumaati sanaaf hawaasni diiyaasporaan garuu kaanee hawaasa keenya wajjin dhaabbachuu qabna hawaasa dhumaa jiraniif sagalee ta'uu danda'uun nurra jira caffeeraamis oolteen buliin
qeeqaa fi maarree osoo hin ta'in gadi yaana koree ijaarrannee gadi baanee nuti akka dargaggeessa Oromootti akka hayyoota Oromootti gadi baanee dhaadannoo keenyaa fi waan garii qabannee hiriiratti Washington DC wal arguu qabna. Marii har'aa fi bor itti fufii geggeessi namoonni adda addaa warri isteeta adda addaa jirtan isteeta adda addaa irraa keessattuu warri diaasporaa keessa jirtan gadi ba'aatii yaada keessan kennadha. Naannoo Washington DC eessa Virginia dabalatee Minnesota dabalatee Chicago California warri isteeta adda addaa irraatii dhufuudhaaf qophooftan hundi keenya yoo gadi baanee Washington DC sossoosuu danda'u qabna akka gizee sanaatti. Sanaaf please isa kana ammuma jalqabneetti yaadnee communityillee keessaan dubbisaa deemnaa. Mariin kun itti fufee deemuu qaba. Nama lamaa fi akkana ta'aatii nama tokko hidhaadhu nama sadi immoo galchaa deemuudha mari'achaa isteeta irraa utuu seenan yaada kootii cabbe dhiifama. Fayyate adisu. Ofiirratti eegamuu hin qabu. Nama tokko abdachuu hin qabu. Ammoo paartii takka abdattee taa'uu hin qabdu. Hanga paartiin san zarraaf siinjoo eeggachuu hin qabdu. Hanga namni san dura keessa deemu jirtuun san zarraaf hanga siin jettu eeggachuu hin qabdu. Rakkina sitti jiru fi kaayyoo tan teeta si quuqaa jirtu kana yoo ati mataa kan keetirraa ifitti himtee lafaa ol kaatee hawaasni lafaa ol ka'ee ifirraa akka duritti hin quuqqatin paartii fi namni si dura deemu jiru waan siiftu hin jiru. Bilisummaa nama tokkoon naa fida. Aboo nama jabaa akkanaa qabna jabaan sanuu caljee maaliif inni callisee hin beeknetanii kaanis caljeegisee taa'e. Qabsoon teenya maalirra jirti kufaa jirti moo ka'aa jirti jarri isaanii hojii lafaa ol kaane wal dorgomaa jiru kun akkaan salaamtaa wal salaamu jirani nuti hoo maal taanee keenya maaltu chaarjii fixaa deemu jira uummataa maaltu paaworiitti godhaa deemu jira yoo jenne malee abaluu san callisee nuti callisnaan jechuun qaba. Paawariin keenya eessaan nurraa irratti jira eessaan nurri nutti dhufu jira. Faayidaan ajaa'ibaa gaddisa naamata ani takka hangaan eegaan guddadhee xiqqishoo waa'ee Oromoo harka keessatti faayidaan amma gaddifamte kana takka harkeen beeku. Faayidaan gandummaa sheenyummaa faayidaan ajaa'ibaa hawaasaa fidesi fakkaataa hawaasaa miti kana dubbuma ajandaa ajaa'ibaa ta'e dhumaa diinis likki dalagee dura woboo keessaan eegalee woboo keessaan kun hawaasa dhufee uummanni waan fedhe nurra dalagu nun jibbichiisu. Garuu paaworii uummata vaayirasii uummanni kun nutti kanneen humna nurra godhatee akka hin moone vaayirasii kanaaf gurra hin kanneen dhaabbileen keenya. Qabsoon keenya haram deemu jirtu uummanni kaan ibiddaan lolate keenya bishaan hin lole immoo ittaan salaamtaadhaan jirra kaan walitti kennee keenya kun maaluma taatee yeroo hunda ol siquu didde. Bakka kana yeroo hunda gaabii sitti ta'uu qabdi. Qabsoo hankee dura qabsoo waan nuti qabsoo binoo san laaluudha malee namoota nu duubaa garagaran nu duubaa bitaman kana laaltee mooraalii si cabtee kana laaltee inni nu caljee inni nu dubbate inni nu maalte inni nu jabaate kana yoo nama dala deemne ilmi namaa kan jijjiiramne hin jiru gaa rabbi qofa. Qawwee qofa alarraa naqanne malee akkaataa itti barru qawwee dhukkaasuu bichaa alarraa bitanii nu agarsiisan malee hidhachuu hawaasaatu nu hidhachiisee hawaasa dhokachiisee hawaasaatu bobaa isaa jala dhokachiisee waa hunda baalli irra qabee sadarkaa kanaan ga'e woboo. Ammallee hawaasa sadarkaa san danda'a. Ammoo vaayirasii takkittii tana qofa akka dhiistan uummanni hawaasni Oromoodhaa yoo rabbitti amantan. Vaayirasii tanaaf gurra hin kannina. Kanaan waa tokko qofan kaasuu barbaada. Yeroo ammaa kana Oromoon bilisoome na fakkaata ilkaan afateetti sooshaal miidiyaa kanarra ciiseera. Seenaa isaan duraanuun barreeffamne san dhabamsiisaa jira. Isa kana bal'ifnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Ilaa bilisummaan duratti sabni bilisummaa barbaadu eessa jira jennee kaasuun dirqama. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni Oromoo kan barbaadaa jiru bilisummaa odoon ta'in sirni naftanyaa kun sirni impaayera Minilik kun narraa achi siixii. Narraa siixee waa jalaannaa roobuu dandeessi ka jedhudha. Qabsoon keenya garuu ilaalchi keenya garuu fedhiin keenya garuu
bilisummaa waan ta'eef bilisummaaf immoo wabootu dalagaa jira. Waboon bakka dalagaa jiru kanatti waboon naa bilisoomsa jedhee miila afadhee yoo ala taa'u taa'e waraabessi mililik narra taruu jechuudha. Maaliif baroota hedduus waraana meeqa Oromoon akka qabaatu iyyuu dadhaba. Maaliif falmuu dadhaba? Maa godootti galanii ilaalan. Wanti ana gaafii natti dhugumatti hayyoonni Oromoo akka afaan hin qabannee akka afaan gadi baasanii uummatatti siinee gargar bittinneessaa jiran. Har'a nuti gaafa isaan bittinneessan duubatti deebineeti ganaa dukkana keessa yookaan gabrummaa sirna naftanyaa kana jala hin jiraanne yookaan immoo Oromiyaa baanee falmanne akkam ta'a uummanni Oromoo garamitti deemaa jira? Akkamitti ilaalaa jirtan? Akka hayyoota tokkootti fakkeenya biyya ambaa kana keessa riili wanti hojjetamaa jiru hin jiru. Sooshaal miidiyaa kana harka hojjetamaa jiru. Arrabsoo, kijiba, soba, waati waa dhugaa dubbattee akkam fudhatamnetti balaaleffatu. Isa kana akkamiin irratti hojjechuu dandeessan? Akkamitti hawaasa kana namoota godoo keessatti galanii uummata Oromoo ukkaamsaa jiran kana akkamiin kaasuu dandeenya? Kallattii kamiin irratti hojjechuu dandeenya? Kana gaafiin kiyya. Fayyate hundee gada gaafii hawaasa Oromootiif dhiyeessimoo hayyoota Oromootiif dhiyeessimoo dhuunfaadhaan caffiramsi dhiyeessimoo. Ani simaaf dhiyeesse laala atu hayyuuf maaliif yeroo baroota dheeraa si beekan sooshaal miidiyaa kanarra akka arrabsamtees xiqqeeffamtees waa baay'eetti dalaydii uummata Oromoo fuuldura dhaabattee dhugaa lallaburraan deebine har'allee lallabaa jirta. Haga waan qabduuf si gaafadha. Sababni isaa nuti fakkeenya Arsii jibbite, Jimma jibbite, kan kutaa kan of keessaa cirtee baaftee dhuguma bilisoomta akkanatti dhuguma bilisummaa tan bira ga'uu danda'a uummanni akkanatti sabni bilisummaa barbaadu xiqqaarraa kaasee hanga guddaatti yoo dhagaan darbanne akkamiin sirna nafxanyaa waggaa 150 nurra ture akkamiin ofirraa buusuu danda'a? Redduu lalaala akkatti fudhu namni gad deebi'ee firaa hojii wal qabu nama dayyuus. Oromoon fira. Oromoon gaafii takka qabaa. Oromoon kaayyoo takka qabaa. Oromoo waliin cabee waliin qabsaa'u jiraasi waliin kaase. Hayyuun Oromoodhaa gad deebi'ee obboleessaan qabsoo qabu nama darre nama dayyuus. Oromoon irraa hayyuu diina Oromoodhaatiin wal barbaaddi malee hayyuu ganda keessa deebi'ee Oromoo wal nyaachisuun barbaaddi. Oromoon kutaadhaan waa waliin goone amantii waan akka waliin goone suni dayyuusummaadha malee barsiifnee keessaa baasuu qabna. Akka barsiifnee keessaa baan godhuudha qabna. Damma gana hin qabne dammaqsuudha qabnaa jechuudha mana malee sadarkaa ajandaa godhee laaluu hin barbaadu. Garuu amma xiyyeeffannaan kiyya illiitti Oromoodhaa warra baranne jiru ka guyyaa dukkanaa guyyaa hamaa kana Oromootti usee taa'utti jiru. Egaa dubbii hayyuun dubbatetti yoo dabalanii wallaalummaadha Oromooni. Makmaaksallee baay'een beeku. Obboleettiin koo olaanaanii baay'ee dubbatteetti. Waan Oromoon eessa jira? Sabni biraa eessa jira? Isa jedhu irrattis kaastee jirti. Oromoo isaa keessaa kun daa'imni yoo beelofte garaa kana keessaa hin wacabartee nyaata gaafa barbaadanii Oromoo kana keessaa gandummaatu garaa keessaa waca. Amma mee dakka ta'anii warra koomentii barreessan kanallee gandummaatu garaa keessaa isaan wacee isaanii gamsiisaa jira dhugaa dubbachuufi. Ani akka intala Oromoo tokkootti intalli Oromoo haadha. Haadhas, obboleettis, adaadees, akkoos, haadha manaatis, ilmoodha. Sana ta'een
ati maarree deemaa turis ni qaba. Eenyuuf ijoollee qeerroo tanaaf sagalee ta'uudhaaf malee miidhaa kenneetiif jiru hafalmeetiif miti. Warri akkasuma wajjin godhaa ture har'aan tana hedduun guddinaan afaan cubbaaname. Including warra community ala kana jiru warra jaarma cacaasa sarkaa dirri jaarma daddaa qabu keessaa warra filaa abbootii qabeenyaa ifiin jiru warra filaa illiitii baranne ifiin jettu irratti isaanii warra saba kana gani. Kana gaawwaniin awwaan kana booda dubbachuu hin ta'a namatti qolaachuudha ta'a. Akka aadaatti kan durii namoota ittiin qolaachuudha ta'a. Oromoo kan ofirraa eegi kan deemee kan ofirraa eegi namoota ittiin sadarkaa qolaachuun gahaadhaa jira jechuudha maanta fayyaa ta'etu. Adeero waan bareedaadha. Qabxii ati kakkaaftee ifaadha. Ifa waan ifa jirtudha kuni. Keessattuu rakkoon koomunitii keessa jiru rakkoo jajjabduudha. Koomunitii keessa baay'ee rakkoo guddaatu jira. Hawaasuma kanaaf gadi ba'ee sagalee ta'uudhaa fi rakkoo gurguddaa jira keessattuu koomunitii boordii keessa waan garii kana keessa rakkoo gurguddaatu jira. Of kennoo miti. Sanaaf amma waan gochuu qabnu akka furmaataatti kan ilaalu koree ijaarree namoota warra hayyoota OPPP maarree jedhamu kana ifirraa dhiifne ati nuufi hayyuudha. Argite? Sanaaf hundi keenya iyyuu gadi baanee hawaasa keenyaaf yeroo itti sagalee ta'anudha malee yeroo itti waleennuu yeroo itti quba walitti qabnu iyyuu natti hin fakkaatu. Maaliif ati ka'e si wajji ka'a. Annan ka'a na wajji ka'a. Taasise uummata keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Amma murtoon nuti gochuu qabnu yoo DC'tti baana ta'ee isteetarra ijoollee jiran as keessatti ni affeerra kaasan. Sanarraa waa takka maaliif wareegamaaf manaa ba'anii sun dhuma dubbiiti sun. Garuu hawaasa nagaa xiyyaaraan rukutuu jechuun dirooniidhaan hawaasa nagaa rukutuu jechuun gama Sudaan irraan galaniiti achi as gara dugda duubaa gama Tigreedhaan maal godhan Eertiraarraan duubaa rukutan beekte achi as gidduutti galchanii jechuudha. Kanallee siistamuma sanaan adeemaa jiru. Maaliif beegii irraatiin achi ol dhufani. Sanaaf waraanni keenya naannoo sana jirtan illee sagaleen sanaaf hawaasni diiyaasporaan garuu kaanee hawaasa keenya wajjin dhaabbachuu qabna. Hawaasa dhumaa jiraniif sagalee ta'uu danda'uun nurra jira. Caffeeraamis oolteen buliin qeeqaa fi maarree osoo hin ta'in gadi yaana koree ijaarrannee gadi baanee nuti akka dargaggeessa Oromootti akka hayyoota Oromootti gadi baanee dhaadannoo keenyaa fi waan garii qabannee hiriiratti Washington DC wal arguu qabna. Marii har'aa fi bor itti fufii geggeessi namoonni adda addaa warri isteeta adda addaa jirtan isteeta adda addaa irraa keessattuu warri diiyaasporaa keessa jirtan gadi ba'aatii yaada keessan kennadha. Naannoo Washingtonii DC eessa Virginia dabalatee Minnesota dabalatee Chicago California warri isteeta adda addaa irraatii dhufuudhaaf qophooftan hundi keenya yoo gadi baanee Washington DC sossoosuu danda'u qabna akka gizee sanaatti. Sanaaf please isa kana ammuma jalqabneetti yaadnee koominitiilee keessaan dubbisaa deemnaa mariin kun itti fufee deemuu qaba. Nama lamaa fi akkana ta'aatii nama tokko hidhaadhu nama sadii immoo galchaa deemuudha mari'achaa isteeta irraa utuu seenan yaada kootii cabbe dhiifama. Qabsoon yookaan paartii takka qofa irratti eegamuu hin qabu. Nama tokko abdachuu hin qabu. Ammoo paartii takka abdattee taa'uu hin qabdu. Hanga paartiin san zarraaf siinjoo eeggachuu hin qabdu. Hanga namni san dura keessa deemu jirtuun san zarraaf hanga siin jettu eeggachuu hin qabdu. Rakkina sitti jiru fi kaayyoo tan ta'e si quuqaa jirtu kana yoo ati mataa kan keetirraa ifitti himtee lafaa ol kaatee hawaasni lafaa ol ka'ee ifirraa akka duritti hin quuqqatin paartii fi namni si dura deemu jiru waan siiftu hin jiru. Bilisummaa nama tokkoon naa fida. Aboo nama jabaa akkanaa qabna jabaan sanuu calgee maaliif inni callisee hin beeknetanii kaanis calgeegisee taa'e. Qabsoon teenya maalirra jirti kufaa jirti moo ka'aa jirti jarri isaanii hojii lafaa ol kaane wal dorgomaa jiru. Kun akkaan salaamtaa wal salaamu jirani. Nuti hoo maal taanee keenya maaltu chaarjii fixaa deemu jira. Uummataa maaltu paaworiitti godhaa deemu jira yoo jenne malee abaluu san callisee nuti callisnaan jechuun qaba.
باورين كينيا إيسان نورا إرتو جرا إيسان نرني نتلفو جرا بايرسي أجائبا قدي سنامة أنا تكا حنقان إيغان قدرلي تكشو واي أرومو أركا خيستي بايرسي أما قدي فم تخنا تكار كين بيقون بايرسي قدوما شنيوما بايرسي أجائبا حواسا في دسي فكاتا من حواسا بتخنا دبو أجندا أجائبا تينما دينيس نكي دلقي درو وبو خيسان إيقالي وبو خيسان كنا حواسا دبي أبصون كين خراب ديهم جرتو أمنا خان يبدالو لدي خين بشان يقول مو إكان سلام ترى درها ولي كنّه خين خم معلومة تاتي يروهم ده ألسيك أوليتي بك خان يروهم ده قابي ستوقف أبصو خان كدرك أبصو نتك وان نتك أبصو بنو سلال وده مله نموت ندورا ندوبا غرا غران ندوبا